dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana ilaalin baay'ee tokko garaan nyaatte akkuma argaa jirtan mucattiin kun musliimaa viidiyoo irratti baay'ee waan namoota hedduun baay'een hin jedhaniif anillee qaawwadhee dhufeen jira akka of eeggannoo gootaniif sababbiin isaa ijoolleen biyya nuti jechuudha shamarran biyya arabaa kana keessatti waa hedduutu nu mudachuu danda'a haa ta'u malee immoo yookiin akkuma argaa jirtanii mucayyoon tun musliimadha akkanatti miidiyaa irratti baasuun dhugaa dubbachuuf hedduuta kana maqaaneessa jechuudha ijoolleen keenya warrin nama kana bira hojjetan baqa nama amala kana qabu kana bira yoo jiraatanii of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha kaameraan jiraachuu akkasumas immoo dhugaa dubbachuuf hedduu nama qaanessa ashamar kafuuni nagarnaa qeesni faa baay'atu jecha egaa ammoo viidiyoo ajaa'ibaati ajaa'ibas immoo ajaa'iba irras immoo baay'ee waan nama qaanessu waan nama saalfachiisudha yaa ta'u malee akkuma argaa jirtanii mucayyoon tuni mana isaanii hojjetti jechuudha ishiin madaamin biraa baanan namichi immoo ana waan intaan irratti raawwatee jechuudha akkuma argaa jirtanii baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee beektanii biyyoota arabaa keessatti ijoolleen keenya ani waan han argeef jechuudha waan han argeef ijoollee akkasii yeroon jalqaba biyya dhufu jechuudha yeroo dhufu biirootti ijoollee baay'een arge jechuudha ijoolleen kun maal seetanii maal jedhanii natti manseetanii maal fi asteessanii maal taatanii jennaan garaatti baatu beeksanii HI Itoophiyaadhaaf jettammoo akkamitti jedhee gaafadhu Itoophiyaa osoo hin taane dhugaa dubbachuuf nama takka lama hin qabu nama ijoollee baay'eedha jechuudha ani baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf biyya kanarree keessaa waan ani biyya biraatan ture biyya kana gaafan jijjiirradhee dhufu biyya kana dhugaa dubbachuuf hedduu takka bakka yeruma san deebii galii na godhe maaliif jennaan እንግዲህ akkuma argaa jirtanii ijoollee isaanii yookiin immoo dargaggoota isaanii yookiin immoo isuma namichuma hojjisiisu dhaarraa kan jedhan tokko ijoollee baay'een dubbatanii ani dhugaa natti fakkaachuu dide dhugaa dubbachuu fi ijoolleen akkasitti rakkatanii biiroo keessatti irree waan ittiin galan dhabanii qarshii irree aan farkaan qabne hin jira baqa karaatti kufanii bakkatti kufanii hin jiru jechuudha kaay እንግዲህ dhugaa dubbachuuf hedduu taqawan baay'ee naasasasiise waan akkana kana soo akkuma argaa jirtanii qarshiidhaan illee kadhataa dhugaa dubbachuuf karaa nama hambisuu akkasumas immoo gufuu itti ta'e jechuudha namtichi kun amma hedduu takka waaqa baay'ee tokko naasasantee kun immoo mudannoon shamarran hundaa waan mudachuu danda'u namoonni hedduun jechuudha ni humna dhiiratis hin qabnu nuti shamarran hedduu amma hiriyaantii takka yeroo darbetti beeksanii isheen illee addisiidha biyya kana biyya nan jiru kanaafi amma dhuftee ji'a sadiitti jechuun ji'a sadii waan akkasitti waan akkanaa kun irratti raawwatamuu gaafa ka'u waaqayyoon ishii oolchee mana sanii bin jettee badde jechuudha halkanuma sanii ishiin jalaa baatee waaqayyo wajjiniin waaqaa gaditti immoo nuyi maal gochuu qabna of eeggannoo gochuu qabna dhugaa dubbachuu fi ani baay'ee tokko baqa ergasii baay'ee tokko nan sodaadha ani waan akkana kana jechuudha humna namaatis hin qaban humna dhiiratis hin qaban shamarranii haa ta'u malee mucayyoon tuni baqa waaqa wajjiniin baatee jirti jalaayi akkasumatti irree baduu wayya malee dhugaa dubbachuuf sababni isaa sababa miti hanga du'a hanga lubbuu keetirratti irree of faraduutu sibira gaa jechuudha soo dursinii xinqaaqee godhuu waan akkasiiti jalmaa irree baduu yookiin immoo bakkuma jirta sanillee bootaa biraatti jijjiirrachuu waan akkasii yoo ta'e malee waan akkana kun baay'ee badaadha
Markana siniin jira obboleewwan kiyya dhugaan baay'ee tokko waan naazaazaniif fi baay'ee takka naazaazante mucayyoon tuni. Gidi ishii qofa osoo hin taane ijoolleen akkana baay'eedha waan akkana kun irratti raawwatame aanaan ani beekuyyuu jechuudha. Gin waaqayyoon nu haa baasu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama qaanichasi. Kuni biyya keessatti irree hin jaallatamtu gaafa galtee beektanii waan akkanaa kuni waan karaa irratti sin kuffisu nama hambisuu danda'udha. እንግዲህ akkuma beektan ijoollee baay'een bakka itti kufanii ijoollee wajjiniin baqa dhugaa dubbachuuf baay'ee naazaazante lamaaniyyuu muudannoo kana warreen waan akkanaas muudatee beekuu in hubattu jedheetan yaada. Tokko biyya arabaatti ijoollee gaafa godhatan an dhugaa dubbachuuf fedhuma isaaniitiin natti fakkaata. Baqa amma yoon viidiyoo kana ilaalee jedhee baqa baay'ee takkanatti dhaga'ame. Haa ta'u malee namoonni hedduun ijoollee hedduun bakkatti akkasumas immoo baduu irras immoo beektanii ijoollee nama alatti faa ba'anii badanii baqa rakkataa jiran kunis immoo waan maxigaabiidhaan badan wayii itti fakkaachuu danda'a namoota kaa tokkotti jechuudha. Isaan garuu rakkina akkanaa kun waan jiruuf baqa waan itti cimeef humna isaaniitii ol waan ta'eef ijoollee akkasii yeroo badanii bakkee yookiin immoo ala ba'anii hojjetanii namoonni hundi xigaabiidhaan akka ba'eetti ilaalu jechuudha. Amamniitiin yeroo darbee waan jettee wayii waan dubbatti tokko wayii jira. Haa ta'u malee namoota hunda odoo hin taane achi keessaa parsantii meeqatu jira jechuudha. Baqaanii saanii jechuun rakkatee too ba'e. Kanaan alatti ijoolleen tokko waanuma qabata godhaniitu baala ba'uu barbaadantu jiru. Namoonni tokko immoo rakkatee baqa itti cimee jireenyi itti cimee itti dukkanaa'ee kan ba'eetu jira. Isaan ijoolleen akkanaa kun rakkina hedduu hanga ulee hanga baqa waa baay'eetu jira jechuudha. Sababa baay'eetu jira warreen akkanatti ba'anii jechuudha. Akkuma argitan mucayyoo asirratti argitan kana amma fakkeenyaaf hojiin itti toluu danda'a. Hojichi mana keessa gin immoo kun namtichi suusanyaa waan akkasii waan qabuuf ani rakkina irratti uumaa jechuudha. Ani beektaniis yookiin immoo gaafa akkanatti rakkataniitis gaafa ba'anii waan baqa eenyu akkasuma namni tokko gaafa ba'u haala ba'anii hojjetan xigaabiidhaa baatee waan akkanaa barbaada baatee kan jedhu hin jira beektanii. Kanaaf ijoolleen akkanatti ba'anii rakkina tanii ba'anii rakkina hedduutu jira. Mana tokko keessa baqa siqiqiitu jira maaltu jira. Innaa kana darbanii kanarraa ba'anii warreen ba'anii ala ba'an suni rakkataniiti kan ba'an. Kanaafiyyuu namoonni tokko immoo zim jedhaniituma warreen ba'anis hin jiru. Namoonni rakkatanii ba'anis ni jiru. Kanaaf obboloota koo waan akkana kanarraa of eeggannoo waaqa biratti of eeggannoo godhaasni jechuun jaaladha. Kan nama eegus waaqayyoodha waan ta'eef kana siniin jechuun jaaladha. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hedduu takka naazaazantee mucayyoon tuni maaliif jennaan dirqamaan jechuudha. Dirqisiisee namtichi kuni ba'uunatti waan ta'e dhugaa dubbachuuf nan du'arreedha malee nan rukuta dhugaa dubbachuuf. Danda'ullee baadhunumaan addaan isa baasa dhugaa dubbachuuf akkuma ta'een ta'a jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko rakkisaadha. Waa baay'eedhaan baqa hedduu naazaazante gin በጣም naazaazante. Enggidi dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya waan akkanaatirraa barumsa sinii yaa ta'u nama hundatti amantanii akkasumas akka
abbaa keessanitti ilaaltanii akka obbolaa keessanitti ilaaltanii namoota amma amanuu dhiisudha. Hedduu garaan nyaattee soo kanaafiyyuu nuyi ijoolleen keessattuyyuu waan dargaggoota hojjettan akkasuma of eeggannoo godhaa of gatuun barbaachisaa miti. Kanaafiyyuu soodaanis hin barbaachisaa. Sinin jechuun jaalladha kun barumsa siniif yaa ta'u. Sinin jedha obboloota kiyya egaa viidiyoon kiyya guyyaarraa kan nu fakkaataa warreen YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuun dagatinaa. እንግዲህ ቪዲዮ እትያኑት ናንጋው ልትደምኑት ቱርቲ ጋር ስንን ጀቹን ዛለዳ እና ደበለታንሞ ወንትን ስኒፍዳሙ ይሮ ሁንደ ጀቹዳ ዞልን ኬኛ